Tanitti salaamtaan teenya sinaa dhaqqabdu siniin jecha guyyaan irraantanaa jimmatanii beeytanii guyyaa bareedaa hanan bagolmaanuu nuungee Jummaa Mubaarak akkasuma sanitti assalaamu alaikum sin jechuudhaan qophii teenya tanaan raantanaa eegalla dhiyaaddaa hundi keessanuu bakka jirtanitti eessarraa akka nu daawwachaa jirtan barreessaa mana keessatti magaalaa teessanii fi biyya teessan akkasumatti numa beeytanii waan wallee tanarra kaayaa jiruuf hundi keessanuu dhagayaa jirtanii wanni deemaa jirtun nuti gartee obsa yeroo dheertuu gartee baadhannee waa hundarra dabarreessan dhiifneeti jirra. Amma booda nama dhugaa itti himuu qabnus dhugaa itti himna. Abbaan fedhe haa aaru, abbaan fedhe haa maraatu, abbaan fedhe akka fedhe haa ta'u dhugaa dhaga'uu qabu itti himna. Seenaa jallisuun hin taatu. Dhugumarratti waan dhugaa jiru walitti himnee akkasitti wal baadhannee waliin deemuu irra wayyaadha malee wal sobaa waliif irra kutaa wal dhooysaa wal kabajaa tokkommoo miidhamee tokkommoo duratti hin ta'usan san hunda didaati jirra. Nuti immoo bikka gartee dhugaa dubbannee dhugaa galma galchinu akkasuma sanitti oduu guyyaarraan tanaatirraa waan jajjabdu isin dhaga'uu qabdan jedhee yaadu isinii walitti qabadhee dhufeetiin jira. Dhugumatti waan adda addaa waan gartee miidiyaaleen gurguddaan isinitti himne hunda dhaga'uudhaaf teessanii keessaafuu haalata ammaan tanaa addunyaan itti deemaa jirtu kanarratti odoo hara sana kin dabarree mee dursoo eessaan arkaa jira barreessaa mana keessatti warreen an arkaa jiru Harargee lixaa arkaatiin jira akkasuma sangaa Norweys arkaatiin jira. Norway mee magaalaatam keessa jirta itti aansuudhaan Greece arkaatiin jira. Emir Ali baga jiraattee eessa jirta Greece keessa Kuweetoo warri Kuweetis warri Qataaris akkam jirtan Dubaayis dhiyootan agartee wahiitu sosso'aa jira jaaniitti odeessaa jiranii kalee galgalarraa eegalanii achirraa hoo maal dhagayaa jirtan waan dhaga'uu gartee isin qabdan isiniif hima itti dhiyaaddaa akkasuma sanitti jimmaas niin dhagayaa jimmaas niin harkaa dhugumatti naannoo kam jirtoo jimma warreen gartee barattoonni jimma jirtaniis keessaanuu warri gartee naaf barreessaa jirtaniis jajjabaaddaa waan itti jirtan harkaati jirra. Dhugatti gartee nu hordoftanii oduu akkanatan dhageeffachuun keessaafuu gartee warreen political science kilaasiin teenyata political scienceetu akka ati politikaa nu kanatti gartee nu barsiisaan jiran warri jettanii natti himtan hedduu galatoomaadhaan isinin jaa. Dhugatti gartee finfinneedhaas harkaatiin jira dhiyaaddaamee eessoo fadis guddooma fadis xiqqoo jirta addanuu baasi maaliif eessarraa akka jirtu gartee jennu warri Ijibti jirtanoo eessarraa magaalaa tamirraa Iskandariyaa jirtamoo Kaayiroo jirtamoo mee addanuu baasi. Hogguun eessarraa isinin jechuun jiru beeytanii ilaal bikka isin fuuldura dhaquu barbaadanii miti irra hedduun keessan alaabaa biyya fuuldura dhaquu barbaadanii takkaa'u gartee biyya jaalattanii fa'aa waan qabdaniif jecha biyya san himachaa jirtanii garuu immoo amma eessa jirtaniit amma eessarraa sagalee tana dhagayaa jirtaniit neetwoorkiin nagee qabdi sagaleen tiyya isin bira dhufaa jirti. Naa mirkaneessa. Tole. Karaa oduu teenyaati achi odoon kun dura waan takka gartee taniin isinii himus ni jirti. Dhugumatti gartee oduun keessaafuu guyyuma arraan tanaatillee waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaatis ammallee sosso'aatuma jirti. Guyyaa kana miidiyaan BBC afaan Oromoodhaa akkanatti gartee sooressi abbaa gadaa akkamitti yaadatamaa seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti jaaniiti gartee barruu akkanaa tanaa fi suuraa isaatis tana godhanii maxxansaniiti jiranii. Dhugumatti gartee jarri kuni gaaffii gaafachuu malee dursoo yaada ummataa barbaaduu dura jaarraan abbaa gadaa akkamitti akka yaadatamu ummata Oromoo hunda biratti beekuutu irra jira. Odoo humaa takkallee hin barreessin. Achi booda waan barreessan san gartee akka ummanni Oromoodhaatti beeku laalu. Ammaasis kutaa hundarraahu nama gartee naannoo kana caalsisa. Qabsoon teenya akkana jedhee jaarraa abbaa gadaa jechuun nama yeroo sanitti bikka guddoo jiraachuu danda'u tokko nama yeroo sanitti ministeera mootummaa ta'uu danda'u tokko takka inumaatu bulchaa ol'aanaallee naannoodhaaf ta'uu danda'u tokko
nama gartee seenaa guddoo odoo qabu, odoo hojjechuu danda'u, odoo akkasumatti if dura gartee horii isaa hunda gartee jireenya isaatiif yaadee waan gurguddoo godhuu danda'u odoo beekuuti ummata kiyya kan arraan tana haleelamaa jiru, kan miidhamaa jiru, kan gartee maquma Oromoo qofa gartee Oromoo sanuu yeroo sanitti gartee ummata keenya jechuu isaati. Ummanni keenya yeroo sanitti gartee Oromoo ta'ullee hin beekan irra hedduun isaanii. Garuu immoo ummata naannoo isaa ummata ijaan arku kan miidhamaa jiru kana gartee bikka deemutti arkuudhaan wanni tuni jijjiiramuu qabdi, jijjiiramni ummataaf uumamuu qaba yaada juurraayi karaa qabsoodhaa garagale. Tana gartee nam tokkolleenu shakkuu hin qabu. Amma garuu gartee wanni nama ajaa'ibsiisu keessaa warreen tokko warreen qabsoo Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa gayaa hin beekne as bahanii yoo gartee seenaa akka gartee jaallencotti dubbachuu barbaadan kitaaba barreessaati as baasa. Beeka warri kana jiru kuni warra seenaa Oromoon beekne, warra qabsoo Oromoon beekne, warra dheengadda gartee xuriin OPDOtu irraa dhiqamtee gara gartee qabsoo Oromoodhaa dhufanii takkaa'u gartee Oromoon carraa kan ta'ee takkaa'u gartee warreen qabsoo keessa jiru carraa kanneefi booduma deebi'anii warra carraa kanneef kana nyaate faadha. Warra harka nyaachisu jiru ciniine faadha warri kana jiru. Ja'an jaanirraa haasoon gaariidhaa miti. Seenaan dhugaadhaa odoo jirtu seenaa dabarte. Akkumaan gartee amma dura isin himetti seenaan keessaafuu qabsoo Oromoo irratti gartee wanni gaggeeffame san waan warreen hamtuu dalagaa ture san odoo lubbuun jiranii dhiifama uummata Oromoo gaafachuu akkasuma sanitti waan dalagan san irratti Oromoo adda filuu irratti qabsoo Oromoo irratti gufuu ta'uu irratti sani kan arraan tana nuti irraa dubbachaa jirru malee eenyu kitaaba barreessedha namni fedhe kitaaba barreessuu ni danda'a. Nuti wanni jechaa jirru seenaan haa sirroituudha. Seenaan akka jallattetti haa haftu odoon taane seenaan haa sirroituudha. Kana gartee namni dhaga'uu hin barbaanne yoo jiraate dirqama dhaga'uu qabda. Dirsitti himnaa ni dhageessa. Seenaan qulqullaa'uu qabdi. Wanni gartee sobaan wal dhidhiibaniif takka leenuu hin jirtu. Duba gaaffii gartee isaan gaafatan warri BBCdhaa tana deebisuu fi sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa akkamitti qabsoo Oromoo keessatti yaadatamaa yoo jedhan dura dursoo hundeessaa ABO ta'uudhaan nama jiruu bareedduu ifii isaatiif odoo jiraachuu danda'u jiruu tana laalee ummata kiyya kan rakkachaa jiru kanaatu na dursaa jiruuti ya dursaa jee lubbuu isaa kannee qabsoo filate jechuu. Akkasumatti deebi'ee ABO hundeessuu irraa qooda duraa irratti gartee nama mul'atu tokko arraan tana seenaan akkasitti isa dubbachuu qabdi. Hundeessaa ABOdhaa yoo jedhan sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa dura dursoo dubbatamuu qaba. Seenaan tana wanni nuti irraa haasoo jiru tuni sirraa'uu qabdiidha wanni nuti jechaa jiru. Qaceeloo dhageeffadha. Seenaan sirraa'uu qabdi yogguu jennu wanni nuti jechaa jirru waan ifa. Akkuma gartee eenyutu galma Abbaa Gadaa ijaare yoo jedhan yeroo sanitti eenyu pirezidaantii ture. Akkasumatti jijjiirama gartee ammaan tana aangoo Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhufee mootummaa tana gaggeessaa jiru kuni eenyu dura deemaa goote Dr. Abiy kana gartee seenaan ni jijjiirti hin jijjiirtu. Amata 8 biyya bulchu jira. Seenaan kan ni jirti hin jijjiirtu. So dhugaan jirtu gartee akka dhugaatti barreeffamuu qabdi, himamuu qabdi. Dhaloonni biraatillee gartee akka irraa baratutti. Sanaafuu sooressi Abbaa Gadaa akkaataan itti yaadatamu
akka nama ilma abbaan isaa dandeettii addaa qabu tahee jiraatee jiruu bareedduu odoo jiraachuu danda'u mana barnootaa kan ilmaan ministeerotaatii fi ilmaan warri gartee mootummaa dhiyaatan itti barachaa turan irratti odoo barachaa jiru dandeettii addaa odoo horachuu danda'u san hunda gartee if duuba dhiisee qabsoo ummata isaa filate jechuudha. Tanaafuu tana namiyyuu gartee walitti himuu danda'u qabdan. Hundee isaa ABO'dhaa tahee mul'achuu isaa hundi keessanuu ragaaleen adda addaa ni jirti. Ammeenumaatu gartee viidiyooleen adda addaa olii gadillee bahaa jira. Akkasuma san barruunis beeka. Poolitikaan ABO'dhaa gaafuma san hundaa'e gaafuma ABO dura hundeessan san gaafa san poolitikaa ABO'tis political programmii qoranii lafa kaayan. Kanarratti nam tokkollee nu gartee shakkii godhuun qabu. Yeroo tana gartee odoo nuti sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi namataa godhuuf isarraa haasoo jirru gara biraatti gartee dubbii tana jijjiiru akkasuma sanitti dhugaa yoo dubbanne gartee nuti dhugaarraa dubbanna. Seenaan Oromoodhaa haasirra hoytu. Tanaatu gartee ilaa ammaan tanaa boodarratti nu hambise seenaa teenyaas namaa dhiifne waan ifi ijaarre namaa dhiifne kun ta'uu hin qabu. Abbaan fedhe arraan tana gaggeessuu ni danda'a, gaggeessuu ni danda'a. Itti jira garuu immoo hundeessaan jijjiiramuu hin qabu. Seenaan akkasitti gartee yaadatamuu qabdi. Dogoggorri seenaadhaa. Warra gartee seenaa barreessuutu jijjiira. Durumaanuu gartee seenaan hogguu barreeffate. Kitaabotaan haa taatu akkasuma san himannaanis haa taatu. Seenaan ni sirrooyti. Sirraa'uu qabdiisi. Wanni nuti itti amannu akkasi. Saniifuu akkaataa gartee barruu BBC'n arraan tana gadhiise kanatti gabaabinatti akkumaan gartee anammaan tana isinii himaa jiru kanatti sooressi jaarraa abbaa gadaa yaadatamuu qaba. Isa qofallee odoon taane warreen isaa wajjin ABO hundeessan hundinuu warreen lubbuun jiranii fi lubbuun hin jirrees warreen jireenya isaanii keessatti illee urmii isaanii guutuu qabsoo Oromootiif akka nuti arraan tana afaan Oromootiin haasofnu akka nuti arraan tana Oromummaa teenya falmannu beekaa. Yoo jirru kun gaafa san qabsoo tana hin jaarin political programmii gaafa san lafa hin kaayin turan. Gaafa chaartaraa afaan Oromootiin akka gartee Itoophiyaa keessatti baratan. Naannoon biraatilleen afaan Somaaleetiin, naannoon warri gartee Sidaamaatiin, naannoon biraat hundinuu Itoophiyaa keessa afaan Tigreetiin. Kun hundinuu gartee qabsoo isaaniitu fide. Qabsoo Tigreetii miti kana fide beekaa. Or qabsoo Shaabiyaatii miti kana fide. Qabsoo warreen ABO hundeessan fidaniitutu bu'uura kana ta'e. Saniifuu nu hundinuu gartee arraan tana akkanatti afaan keenyaan akka feenetti dubbannee akkanumatti gartee itti barannee inumaatu gartee afaan keenya kan duraan jibbaa turan san fuulduratti gartee odoo dhiibanii as baasuun keenya kuni dagatamuu hin qabu. Daranuuti irratti hojjechuu qabna. Daranuuti irratti hojjechuu qabna. Tana gartee qaceellotti hubadda. Tana ogguun akkana isiniin jedhu wanni feetelleenu qabsoo Oromoodhaa if duuba hin deebistu. Tana beeka. Nam tokkolleenu qabsoo Oromoodhaa if duuba deebisuu hin danda'u. Barbaachisaa taanaan itti deddeebinee ni dubbanna. Garuu immoo warri tokko akka nuti gartee waan biraa hin dubbanne akka nuti dhugaa jirtu daranuu gadi hin baafne if eeggannaa cimaa godhuu qaban. Warreen tokko if beekan warreen odoo isaan hin kadhatin dubbii tana jidduu seenanii gartee seenaa jallisuu barbaadan. Nuti keessaafuu biyya alaa kana waliin turre wal beeyna qaceelloo wal beeyna. Amma asiis
warreen dhugatti gartee seenaa hin beekne keessaafu gartee qabsoo Oromoodhaa biyya alaa tana keessa deemaa turte warreen hin beekne yoo gartee firraa mogguma dhaabbatan irra wayyaadha. Waan hin haasawaa jiru kanarratti jechuudha. Dubagaa eegaan akkana isiniin jedhee karaa gartee pirogiraama keenya katti aanutti achi dabarraa oduulee teenya gurguddoo guyyaa irraan tanaatis isiniifiin himaa mata dureedhaas gartee mata dureenis akka malee jijjiiramaati jirti. Inumaatu waanin gartee fuuldura isinii himaa ture san mirkanaa'uu isiitirraa hin eegalaa. Tanaafuu gartee harka keessanii taaptaap godhaa, koppilinki godhaa, sheer gartee sheer walii godhaadha. Ergaa gurupiilee adda addaa keessatti qophii bareedduu tana nam tokkolleen akka isin hin dabarre harka keessaniinis taaptaap godhaa. Inumaatu gartee arraan tanagaa goolii teessanii beeytanii taaptaap godhuudhaan gartee bikka olii akka geenyutti itti fufaa isiniin jenna. Algoritmii kana olaantummaadhaan bira dabruu qabna beeytanii akka gartee isaan dhiibbaa nurra godhan kana nuti immoo jala kufnee hin teenye dhiibbaa irra gooneetiti akka ifii isaaniitiif nu amanan godhuu qabna. Okay, so let's see. Durso eessarraa eegalla seetanii. Okay. Eeggaddaa durso. Arraan ta'een himaatu oduu ajaa'ibaa takka isiniifin qaba. Warreen qaadima takkaa gartee jaartii Ameerikaa irraa barbaadanis oduu isiniifin qaba. Suuta gartee taate eeggaddaadha. Okay, let's see. Eessarraa eegalla seetanii. Dursoo asirraa haa eegallu. Mata dureen arraan tanaa dhugatti gartee akka malee gartee waan ajaa'ibaatu deemaa jira. Dursoo mata dureen ammaan tana as bahaa jirtu keessa marii pirezidantii Ameerikaatii fi pirezidantii Chaaynaa jidduutti turte san irratti waa hedduutu as bahaa jira. Tana keessa pirezidantiin Chaayinaadhaa akkaataa inni Ameerikaa itti akeekachiise. Yoo isin adaba hin godhanne taate yeroo gabaabduu keessatti lola waliin seenuudhaaf qophiidhaa je'anii afaaniin itti hime. Ogguun akkana isiniin jiru. Xi Jinpingin yeroo dheertuu gartee jechoota poolitikaati, jechoota hiikamuu barbaaduu ni haasa'u. Guyyaa kaleedhaa garuu immoo jecha gartee ifate. Akka gaafaranjiin clear language jettuun jecha suduudhaan nama deemu saniin haasa'u godhe jechuudha. Sanirraayis waan hedduu waan isin himutu jira. Itti aansuudhaan mootummaan Ameerikaadhaa pirezidantii Chaayinaadhaa waa lola Iiraan kanarratti nu gargaarii Iiraan tana if duuba deebisii jaaniiniiti gaafatanii jiran. Pirezidantiin Chaayinaadhaa deebii addaa deebii jabduu deebiseefiti jira. Maali deebiin san isiniif hin himuu ta'a. Akkasumatti guyyaa kaleedhaa warreen BRICS ministeeronni BRICS jechuudha. Walgahii biyya Hindiitti gaggeessaa turan jee isinii himeetiin ture. Walgahii sanirratti xumura ibsa baasaniiti jiran. Ibsi isaanii too maal ja'a. Akkasuma san mootummaan Iiraan dhaabbata BRICS kun guututti akka Ameerikaa fi Izraa'el tana balaaleffatan gaafataniitu turan. Deebiin kara sanii too maal fakkaatti? Isiniif hin himuu ta'a. Akkasuma sanitti gaa mootummaan Ameerikaadhaa marii Chaayinaa wajji goone tanarratti injifannoodhaan gallee jechaati jiran. Garuu miidiyaaleen Ameerikaadhaa oduu addaati qaban. Oduun isaan jechaa jiran maali? Gara biraatiin mootummaan United Arab Emirates pirezidantiin isaanii Suudi Arabiyaadhaa fi akkasuma sanitti Qatar lola kanarratti akka hirmaatan, lola Iiraan kanarratti akka hirmaatan bilbilaan gaafateeti biyyoonni lachuutu mee galatoomi nuti gartee lola kanarratti hirmaannu jaaniini jalaa didanii. Oduun jettuus baateeti jirti. Sanirraayis waan haasoynutu jira. Akkasuma sanitti reefuun tana odoon hin laayivii ol hin beekin odoon dubbisu jiruutus gaazaan xiqqoona duraacha kuttee mootummaan Iiraan
yoo Ameerikaan yeroo gabaabduu keessatti uggurri isiidhaa tan Hormuz irra godhu jirtu tana hin kaafne taate nuti baabal madaabis yeroo gabaabduu keessatti cufuudhaaf qophiidhaa jechaa jiran. Gara kaaniin akkumaan isinii himetti waan mootummaan Ameerikaadhaa lola kana xiqqoodhaan laaffisteef walgahii pirezidantiin Ameerikaatii fi pirezidantiin Raashaadhaa pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa godhuudhaaf deeman tanaa jecha Ameerikaan lola kana dhaabdee jeetiin isinii himaa ture. Warri oduu tana dhageessan mana keessanii jirtanii yoo jiraattan mallattoo naa godha. Irraan isinii deebi'a. Ameerikaan lola kana wanni isin qabbaneessiteef marii Chaayinaatti gaggeessuuf deemtu kana akka duraa gartee duumessa irratti hin taane takkaa'u marii tana akka duraan miineef jecha lola kana qabbaneessaniin isin jechaa ture. Ammoo odoo pirezidantiin Ameerikaadhaa Chaayinaarraa hin bahin dura akkana laa warri mana keessatti hirtanii yaadatan. Pirezidantiin Ameerikaadhaa odoo Chaayinaarraa ganama kana hin bahin dura mootummaan Israa'el nuti lolatti deebi'uu qabna bira dabranii bikka haleeluuf deemnu hunda qopheeffannee jirra jaanii dhiibbaa pirezidantii Ameerikaarra godhaati jiran. Akkasumatti gaa pirezidantiin Ameerikaatis yeroo xayyaararra jiru miidiyaa wajjin akka haasa'u godhetti Iiraan waan feetee gootee nikulara qabaachuu hin qabdu. Akkasuma san mootummaan Chaayinaadhaa akka gartee warri Iiraan guutumatti Hormuz bananiis nikularaas akka hin qabaanne pirezidantiin Chaayinaadhaa nu wajjin waliigalee jira je'eeti pirezidantiin Ameerikaadhaa haasawee jira. Sanirraa deebii pirezidantii Chaayinaadhaatis isiniin himaa jechuu. Na dhagaa jirtanii mi warri mana keessa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa oduu gartee karaa oduudhaa teenya oduu teenyaatiin kunne dura dursoo waan takka isin garsiiseetitiin achi booda gartee lola Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru kana. Tuni gaaffiidha isinii hunda keessaniifuu warreen mana keessa jirtan tana amma duraan isinii himaa ture. Lola Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru warreen Hizballaan Israa'el irratti godhaa jirtu kana humnoonni Hizballaadhaa duroonnan doolaara 300 irraa ilaa hanga qarshii 500 doolaara 300 irraa ilaa 500 saniini waraana Israa'el kana hafuura itti kutaa inumaatu waraana Israa'el if duuba deebisaa jiranii waraana Israa'el fixaa jiranii jeetiin isinii himaa ture. Tananii yaadatanii yoo xiqqaate baatii takkaa fi cinaa duran isinii hime oduu tana achi boodallee irra deddeebi'eetiin ture. Yoo yaadattan akkasiin isin jechaa ture. Kunoo akkuma gartee na duuba gartanitti miidiyaan Aljaziiraa afaan Arabaa akka gartee dhiyeessatti beekaa warri afaan Arabaa dubbisaadha. Duroonnan warri Hizballaadhaa itti fayyadamaa jiran kun duroona qarshii 300 irraa ilaa hanga qarshii 400ti. Okay? Dhaaltanii duroonnan qarshii 300 irraa ilaa qarshii 400ti. Kanaani taankii miiliyoona takka doolaara miiliyoona takka barbadeessaa jiran. Kanaani waraana Israa'el bikka inni jiru jala seenanii hafuura itti kutaa jiran, nama hedduu fixaa jiran, nama hedduu madeessaa jiran. Waraanni Israa'el ha duraan akka fedhetti gartee xayyaaraanis dhufee gubbarraan gargaarsa qabaatee lafa jala deemee gartee waa hedduu dalagu. If duuba deebi'ee inumaatu ammaan tana Libanaan keessaa bahaati jira, if duuba deebi'aati jiran. Guyyaa irraa yoo xiqqaate waraana 6-7 ajjeesan. Guyyaa irraa yoo xiqqaate waraana 10-18 madeessaa jiran. Inumaatu duroonin isaanii ammaan tana bikka barbaade Israa'el keessa deemeeti bikka gartee bikka silaa gartee basaastummaa adda addaa irraa hojjetan bikka ajajoonni waraanaa taa'u bikka sanfaa haleelaa jiran.
So tanaas dhagahuu qabdanii isiniin jechuu barbaada. Akkumaan gartee isinii himaa ture sanitti kunoo laala. Ifii isaaniitiif mirkaneessaa jiran warri miidiyaadhaa $300 irraa ilaa hanga $400 waan geessuutu taankii $1,000,000 takkaa balleessaa jira. Okay? Akka feete tujjaara taatu lola akkanaa kana yeroo dheertuu oofuu hin dandeessu. Akka feetetti tujjaara ta'e qabeenya feete qabaadhu. Qarshii 300 fi $1,000,000 takka waliin baadhatu jechuudha. Yoo xiqqaate taankii gartee markabaa tayyaaniin tana eeguma lolli Libanaanii fi Israa'el gidduutti baatii tana keessa baatii lameen tana keessa eegale. Yoo xiqqaate taankii 100 takkaa oli kan duraa barbadeessan. Taankiileen tuni $1,000,000 takkaa oli jechuudha. Taankii nagaa oguu barbadeessan taankii qofaa miti namaatu keessa jira. Beekaa. Taankiin tuna maalis kophaan deemtu. Taankii 2-3 wal jala deema. Jarri kun gartee tana hunda duroonnan kaan deemee basaasa kaan deemeeti dhawa. Viidiyoolee adda addaatu jira silaa viidiyoo asitti isin garsiisuu hin danda'u. Waanuma gartee jarri kun hojjechaa jiran qofa odoo hin taane akkaataa lolli ammayyaa kun itti jijjiiramaa jiru beekuun barbaachisaadha isiniin jechuudhaaf. Waan gaa lola biyya Iiraan kana kan fuuldura seenaan irraa barreessuu dandeessi. Kitaaba hedduutu irraa bahuu danda'a. Akkasuma san waa hedduudhaatu irraa barachuu danda'anii jeetiin isin himaa tureemi. Waa'ee ikoonomiidhaa, istiraateejii waraanaa akkasuma sanitti ammaan tan ammoo lola kana keessatti ikoonomii addunyaadhaa Iiraan quba tokkoon dhaabuu isiidhaati. Duba gaa kana eegaan isinii hime booda oduulee adda addaatti isiniin qabatanii gartee suutatti isin gagarsiisu. Let's see. Galgala kana galgala eda galgala tagau gaa isin bira warri gartee fagoo jirtan isin bira gaa guyyaas ta'uu ni danda'a. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraan akka barruu tana akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxansetti ikoonomiin Ameerikaadhaa keessaafuu gaa warreen tireezarii yoo beeytan akkaataa gartee mootummaan liqii gurgurteetiti maallaqa gartee maallaqa namarraa fuuti maallaqa sirraa waan gurgurtu kanaanii maallaqa gartee walitti qabdi oguu gartee piroojeektii adda addaa itti hojjettu jechuudha. So san tireezarii jaaniin mootummaan Ameerikaadhaa yeroo duraatiif tireezarii isaanii gartee yeroo gurguramu baandiitti yoo beeytanis beekuun ooltanii baandiin Ameerikaadhaa yeroo duraatiif amata 30 keessaa parsantii 5tti gartee ol kaasaniiti gurguraa jiranii jechaa jiran. Tan amata 30 parsantii 5tti yoo xiqqaate amata 20 keessaa wanni tuni gartee yeroo duraati jechuusaati. Kana jechuun ikoonomiin Ameerikaadhaa haalaan dadhabaa jirtii jechuudha. Doolaarri Ameerikaadhaa haalaan rakkoo keessa galaa jira jechuudha. Wanniin yeroo lolli kun eegalamu isinii himaa ture san kanaa jechuudha. Lolli kun ikoonomiidhaan biyya hedduu rakkoo keessa naquu danda'a. Kaniin isin jechaa ture. Ameerikaa kunoo kan waan isaan gartee bara 2007 keessa gurguraa turan. Arrammoo xiqqoo malee amata 19 booda achi deebuun isaa hammam takka ikoonomiin akka laaffachaa jirtu waan garsiisu. Kanammoo Ameerikaan ifiif godhu jirtiidha. Odoo gartee Iiraan miina jaanii ifii isaaniitiif biyya isaanii miidhu jiranii jechuusaati. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa tanaatanii gidduu waraana 4,000 kan silaa Poolaandii dhaquun irra ture torbaan kana keessa akkan dheyne hambisaniiti jiran. Mootummaan Ameerikaadhaa oduu tana odoo waan hambisaniif ragaa takkallee hin godhin odoo if dura hin ibsin akkanumatti gartee yeroo gabaabduu keessatti
warra silaa deemuudhaaf deemu hin deemten jechuudhaan hambisanii jaaniitii odeessaa jiran. Akka gartee oduuleen biraa oduu tana mirkaneessisutti waraanni Ameerikaadhaa kan duraan karaa Poolaandii deemu Poolaandii dhaqanii waraana Ameerikaa kan Yurooppii jiru kana gargaarsa godhuudhaaf enforce godhuudhaaf kan duraan deeman san amma garuu immoo waraana kana karaa jiddu galeessa baata kaammoo Eastern Asiaatti gartee achi erguuf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Kana keessatti gartee waniin isin yaadachiisuu barbaadu eegalli lolaa ammaan tanaa kuni Hormuuz haa taatu malee Hormuuz keessa dubbiin gartee karaa Eeshiyaadhaatti achi siquudhaaf deemtii waniin isin jechaa jiru sani jechuudha. Warri ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaaddaadhaa eegaa oduu teenya akkaataa adda addaatti gartee prograama kana isinii himaa jirra. Warreen karaa gartee YouTube'dhaa deeytanii amma dura subscribing godhinis dhaqaa subscribe godhaadhaa. Karaa barruutiin Facebook irratti nu agartanii asumaanis gartee karaa TikTok kanaanis hamma dandeenyutti oduu asin ni dhiyeessina. Hanga TikTokin kun nu dhiisu jechuudha. Yoo gartee TikTokin nu jabaate asirraa godaannee karaa Facebook karaa YouTube'dhaa deemuun keenya waan hin oolle. Kana hunda gartee quba qabaadhaadhaa. Warri amma dhufaa jirtan garuu immoo harka keessanii taap godhaadhaa. Nama muraasa irratti hin dhiisinaa. Daddafaatii gartee bikka nu barbaachisan takkaa gartee at least goolii 100 ta'uu 100 ta'uu 150 ta'uu geessaa isin jenna. Okay. Itti fufna. Waan ajaa'ibaa isin agarsiisu. Okay, so guyyaa lameen dabre kana keessatti Prime Minister tichi biyya Israel Netanyahuun UAE jidduu lolaa tana dhaqee ture jeetetiin isin himaa ture oduu sanni yaadataniimi. Eega san booda mootummaan United Arab Emirates akka gartee barruulee isaan asirra maxxansan tanatti Netanyahuun afaan Arabaatiinis godhaniiti afaan Faranjiitiinis godhan. Deebiin tuni gaa isiniif haa galtu. Netanyahuun afaan saatiin jee ani United Arab Emirates dhaqeetiin achitti jidduu lolaa san marii godhaa ture jee afaaniin dubbate. Akkasuma san ammoo basaastonni warra Iraanis irra dhaqqabaniitu turan. Okay. Inuma ministertichi hajaalaa biyya Iraan afaaniin dubbate. Waan waraanni keenya nutti himaa turan kunooti Netanyahu mataasaa afaan saatiin gartee mirkaneessee oduu tana gartee isin himaatiin ture jechuudha. Amma deemnee eessa dhufne? Akkuma gartee barruu tana na duuba gartanitti gurbaan gartee Abdul Halaq Abdullah Hajaaniin kuni barreessaa inumaatu gartee nama mootummaa United Arab Emiratesitti akka malee dhiyaatu namni hedduun gartee gorsaa MBZ tifaa jaanii garuu gartee inni profeesara University barsiisa United Arab Emirates keessatti jechuudha. Akka gartee barruu tana asirratti inni barreesse namtichi jibbamaan duguuggaa shanyiidhaa ummata Falastiin irratti gartee hojjechaa jiru akkamitti biyya teenya dhufaa ijoollee xixiqqoo Falastiin gartee Gaazaa keessatti fixaa biyya tana gartee seenuu hin danda'u nuti kana gartee guututti mootummaan teenyaas inumaatu gartee nuti guututti balaaleeffannaa yaadachuu barreessee jira jechuudha. Amma gaa mootummaan United Arab Emirates akkuma ibsa kana baasanitti maal godhaa jiran? They are actually doubling down jechuudha. Akkana jechuun gaa waan kijiba tokko kan tarata akka gartee dubbatan san kijiba biraatiin takaawu gartee yaada biraa gubbaraan itti dhiheessaniiti asiin dhufne oduun tuni sobaa jechaa jiranii jechuudha. Isinii galtee garuu wanni nama ajaa'ibsiisu
mootummaan United Arab Emirates Netanyahuudhaan nama duguuggaa sanyiidhaa ilmaan xixiqqaa fixaa jiru akkasuma sanitti gartee nama gartee badii balleeysee mana seeraatti gaafatamu jiru jedhanii barreessuun kuni hammam takka gartee waan biyyootan arabaa kuni takkaan siidhaa ilaamaan tanaa hin jiin garuu United Arab Emirates hammam takka hariiroo Israa'el hojii akka qabdu irraa dubbanneeti jira. Namtichi kun ammoo bikka san dabree dila kana gartee jechoota kana asirratti gartee kanatti tarreessuun isaa hammam takka hariiroo United Arab Emirates fi akkasuma san hariiroo isaa tamataa namticha kana tan Netanyahuutii miti tamataa isaatii fi hariiroo United Arab Emirates tan mootummaadha rakkoo jidduu akka neeyxuu isinii himu jira. Warri United Arab Emirates akkuma nama dura isinii himaa turetti keessaafu warreen analysistoonni isaanii kan TV irra ta'anii gartee odeessan hundinuu warra Israa'el faarsaa ture ammallee faarsaati jiran inumaatu isaan irra hedduun isaanii Saudi Arabiyaa faadha arrabsan malee Saudi Arabiyaa fi Qatar faa arrabsan maaliif lola kanarratti gartee isaan cinaa dhaabbachuu diduudhaan takka ammoo akka isaan Iiraan haleeluu barbaadanitti wajjin dhaabbatanii Iiraan haleeluu diduu isaanii irratti jechuudha. Dhaadannoo isaan dhiyeessaa turan isiniif himaatiin ture. Tan ammoo quba qabaadhaadhaa tana itti deebuu teenya dubbiin tun asitti dhaabbachuudhaaf hin teessu. Tana gartee ammaan tana qalamaan tuqadhaati deebii warra Israa'elii fi akkasuma san mootummaan haareetti gartee dubbii tanarraa dubbachuu teessu itti deebuu teenya. Biyya Arabaa keessa teessee Netanyahu akkanatti arrabsite keessaafuu biyya Arabaa keessa United Arab Emirates teessee Netanyahu akkanatti arrabsitee nageenyi hin jiru. So akkuma gartee durarratti isiniin jechaa ture Prezidantiin United Arab Emirates MBZ'n bilbilaan Prezidantii Saudi Arabiyaadhaa dhaqaa'uu Prime Minister tichaa MBS itti bilbilee lola kanarratti gartee akka dursoo karaa diploomaasiitiin gaafateeti jalaa didan karaa waraanaatiin gaafatanii jalaa didan achi booda immoo ifiisaatiif itti bilbile achi qofatti hin dhaabbanne Qataarittis bilbileeti lola kanarratti gartee nu wajjin hirmaadhaadhaa. Silaa gaafa san yaada isaa fudhatanii Saudi Arabiyaa fi Qatar lola kanarratti hirmaatan taate barbadeensa biyya isaanii qabatu. Akkuma gartee amma beeka biyyoottan Arabaa tan hunda keessaa biyyi akka United Arab Emirates qacollotti gartee haleelamtiin jirtu. Wanneen irraa haasoo jiru kaampii waraanaatii miti beeka kaampii waraana Ameerikaatii miti. Takka ammoo bikka waraanni Ameerikaa jiruu miti wanneen irraa haasawaa jiru. Akka gartee biyyaatti kophatti jechuudha. Kaampii waraanaa haleelamtee garuu immoo biyyi isaaniitis haleelamtee United Arab Emirates hundarra. Boodanii adattanii yeroo takka Qatar tuni gartee toora bar lolli eegalamee torbaan sadi booda haleelamuu ni dhaabde. Iiraan haleeluu ni dhiiste. Oduun gaafa san odeessaa turan maal ture? Qatar doolaara biliyoona 10 Iiraanii kafalteeti akka Iiraan isaaniin haleelle gaafattee odoo jettuutu miidiyaalee gurguddaarra olii gad deemaa ture. Kan boodarra Qataarilleen as baatee nuti doolaara takkallee takkaa'u horii takkallee wanni nuti kafalleen jiru walii galtee takkallee Iiraanii wajjin goone. Jaaniiti as bahanii dubbatan jechuudha. Amma immoo warri gartee United Arab Emirates gabaabinatti wanni isaan godhaa jiran karaa diploomaasii bira dabraniiti amma diploomaasii karaa ifaatti godhaa jiran takkaa'u gartee karaa miidiyaatti as bahaniiti miidiyaa keessaan Saudi Arabiyaa fi Qataaritti haasawaa jiranii jechuudha. Ammallee akka isaan lola kanarratti hirmaatan waan barbaadaniif jecha. Dubaga tanaatan jidduu guyyaa irraan tanaa mootummaan Iiraan
karaa gartee naannoo Hormuz kanatti dooniilee gaazaa hedduu toora gartee 30 caaltu hundi siidhaatu ammaas gartee karaa Chaayinaadhaa deemti dabarsuu siidhaa ibsaniiti jiran. Akkasuma sanitti mootummaan United Arab Emirates tanuma ilaamaan tana irraa haasawaa jirru kuni arraan tana ibsa addaa tokko baasaniiti jiran. Akka jechaa jiranitti mootummaan Iiraan Hormuz kana waan lafa babal'ifattee gaaza keenya dabruu nu dhorkiteef jecha yoo yaadattan akkuma gartee amma dura isinii himaa ture tuubboon gaazaa ta warra United Arab Emirates ilaa bikka kana dhufti tan silaa gartee Gulf of Oman in deemtu jechuu kana gartee isinii himeetiin ture arkitanii bikka kana. Hormuz asit dhaabbata nuti gartee tuubboo asiin baafanneeti asiin akkasi gaazaa keenya gurgurannaa jedhaniiti yaadaa turan. Okay? Iiraan gaa abshaalaanii beektanii mire Iiraan maal goote? Wahii Hormuz oguu gartee taraa boodarraa tan oguu Hormuz bal'ifattee cuftu asiin akkana wayii cufte. Isin garsiiseetiin ture maappii isaan godhan san. Hormuz oguu cufan asiini kana cufan laal. Ilaa gartee ilaa Omaan irratti bikki kuni Omaanii miti kuni Omaanii ilaa Omaanitti cufan jechuu. Amma gaa warri gartee United Arab Emirates duraan gartee asiini bahuu barbaadaniimi kanaas itti cufanii jiran. Amma gartee warri United Arab Emirates wanni isaa jechaa jiran tuubboo biraa gartee tan Gulf of Omaanitti isaan baasisistu tuubboo biraa tolchaniiti gaaza gartee amma Omaan keessatti gartee baasanii achiin gurgurachuu barbaadan yoom amata dhufu dhumarratti. Ekonomiin akka ammaan tana deemaa jirtu kanatti amata dhufu ni eeggatti isin fakkaatti isin warri mana keessa jirtan akka keessanitti mee yoo wanni kanaa tun isin qabaatte mee maal goota. Kan sanuu warri United Arab Emirates kuni dhaadannoo ajaa'ibaa keessa jiru. Iiraan tuni kufuu qabdi. Humnaan kuffisuu qabnaa jechaa jiran amallee beeka. Waan ajaa'ibaati bara. Yaada warri ammaan tana dhufaa jirtan hundinuu isinin harkaa salaamtaa teessanis fudhadheetiin jira. Salaamtaa tiyyaleen isinaa dhaqqabdu harka keessaniin taap godhaa waliif sheer godhaadha. Dhugatti gartee wanni ammaan tana deemaa jiru kuni lola marsaatti aanuuti. Kana irraanfatina. By the way, yeroo biraatiin isinii hima garuu immoo lolli ammaan tana asirraa jijjiirameeti lafarratti gartee eegalamuudhaaf ta'a. Lolli lafarratti jijjiiramuudhaaf deemu lola afaan qawweetii miti beeka. Lola ikonomiidhaa duruu jijjiirameeti jira. Kaan gartee warri Iiraanii fi Raashaan akkasuma sanitti Chaaynaanis daldala isaanii karaa baharaatirraa lafarratti deebisaa jiran. Kana keessatti biitika Paakistaanii fi Hindiitis irratti hirmaachuudhaaf ta'an. So sanirraa gartee wanta akka takkitaniin isinii immoo booda irratti ammaa miti guyyaa biraatiin isinii hima waan ajaa'ibaatu as deemaa jira. Dubagaa oduu gartee keessan kunne mee oduu ajaa'ibaa takkaan isin garsiisa. Mee warreen gartee egaa dhugatti ijoolleen gartee yuunivarsiitiilee keessa jirtan warreen herrega hojjechuu dandeessan yoo jiraatan namtittiin takka seenaa dalaydee jirti. Seenaa tana laala. Seenaan tuni maal jetti? Seenaan tuni wanni isin jettu namtittiin tuni jaarsaan barbaadaa jetti. Jaarsaan barbaadaa. Yoo gartee ati nama abshaala takka yookaan nama ismaartii taate gartee lakkoofsi xiyya kanaa jechuu jirti. Lakkoofsi xiyya kanaati gaaffii tana gartee yoo solvi goote gaaffiin tuni namni beeytan waa hundaa keessa jira keessaafuu herrega keessa. Gaaffii tana gartee yoo solvi gootan bilbila xiyya harkattanii
Tanaafu bilbila kiyya gartee asirraani harkattaniiti bilbila kiyya fudhadhaatiti naa bilbilaadhaa jechaa jirti. Footoo kaafadhaa. Yoo Ameerikaa isin fiddee maaltu beeka? Isinii galtee? Footoo kaafadhaati itti gartee herrega kanarratti hojjedhaadha. Booda gartee Jamaal bikka kanaan na dhibeetiti. Gaafii tana akkamittiin deebiseettanii gama dubatiin nan gaafatina ammaan isiniima. Anaa miti gartee gaafii tana uume isiitu uume. Namni kana ga'ee jira isinii galtee jaarsa barbaada akkana ga'anii jiran. Tanaafuu irratti hojjedhaadha. Hedduun keessan gartee warreen keessaafuu maaliin isiniin jaa kaalkulas warri qaraatan kaalkulas qaraatan kana deebisuun ooltanii aljabraa tuullee gartee warri qaree xiqqoo deebisuun immoo numa danda'a garuu immoo isinitti gartee jajjabachuun oolu warri kaalkulas immoo kana ni tolcha qaceellotti gartee daqiiqaa 10 isinirraan fudhatu. Isinii galtee mi amma jijjiirama bareedaa isinii qabdi jechuudha beeka. Ayyee iskiriinshaat godhadhaa. Iskiriinshaat godhadhaadha. Tole egaa dheengedda maaliin isiniin jee? Dheengedda wanniin isiniin jee ni yaadattanii? Yeroo Prezidantiin Ameerikaatii fi Prezidantiin Chaayinaadhaa gad ta'anii marii godhan fuula isaanii ilaalaadhaan isiniin jee ni yaadattanii mi? Akkasumaan isiniin jee ni yaadattanii mi? Hogguu walitti haasa'uun gartee fuula isaanii qaceeloo ilaalaadhaan isiniin jee. Sanirraa gartee arra qophiin tiyya silaa ta'arraan tana fuuluma isaanii san qofarraa isinii haasa'e waa hedduudharraa barattan jeetii yaada. Guututti gartee akka isinii galu yoo barbaaddan viidiyoo tokkootu jira kaniin akkaawuntii tiyyarratti maxxanse viidiyoo lamadaa kaniin arraan tana oduudhaaf maxxanse odoon taane hatti aanu san laala. Tiramp gartee isaa Ameerikatti hogguu haasa'u bar lallabbiidhaa fi akkasuma san inumaa konfidensiin isaa gartee samii keessa jirtu. Hogguu Shijiipingi dura taa'ee itti haasa'u sagalee isaa sagalee bar soofti godhee xiqqeessee qaqqabee lafa laalaa sanuu. Shijiipingin laal. Hogguu haasa'uu keedansiidhaan haasa'u. Okay? Keedansii gaa yoon beeyne. Haasa'u Shijiipingin hogguu haasa'u dursoo sagalee oliin kaasu namuma fedhe wajjin hogguu haasa'u. Sagaleensaa sagalee salphoo garuu immoo akkasitti haasawaati hallayyaa seenisiin jaa. Akkasittis haasawaati waan nuti jenne godhii siin jaa takka agartee waaqatti si galchinaa siin jaa. Jechootaan siin jaa ijuma keessa si laalaa jechuu. Tiramp asitti gartee fuula isaa keessa laalaati. Waan ajaa'ibaa jeen waan san isiniif ni muutaa. Ani isiniime bar duraanii isiniime odoo gartee walga'iin tuni gad hin geeffamin duraan isiniin jee walga'iin tuni Ameerikaadhaaf gaarii mitiin isiniin jee garuu Ameerikaan dhaquu irra jira. Maaliif rakkoo hamtuu keessa waan jirtuuf jecha furmaata waan barbaadduuf jecha gargaarsa waan Chaayinaadhaaf barbaadduuf jecha karaa politikaatiin karaa ikoonomiitiin akkasuma sanitti furmaata lolaa kanarratti jechuudha. Okay? Dubagaa
Prezidantiin haasoo guyyaa duraa gartee hogguu keessummoonni walgahii sanirratti gaa haasoo gartee hogguu banan dursoo prezidantiin Ameerikaas ni haasoe jechoota isaa jechoota filatee nuti dursoo gartee gaa qophii nuu goote haalaan tolti eega jeen booda waan dhufeef biitii teenya isinii wajjin hojjechuudhaaf ikonomii irratti akkasumas rakkoo addunyaadhaa ta'ammaan tana jirtu sana irratti furmaata uumuudhaaf nuti qophooynee si wajjin hojjechuudhaaf as jirraa jeen prezidantiin Ameerikaadha. Gabaabinumatti jechuudha. Inumaa gartee qophii teenya tana gargaaruudhaaf warreen akkanaa jeeti gartee warra isaa hojii dhufe warra gartee gaggeessitoota kaampaanota Ameerikaa gurguddaa hunda naa hojii jiranii jeeni itti himaa ture jechuudha. Prezidantiin Chaayinaadhaa gabaabinatti gartee haasoo san eega dhageeffate booda ifii isaatiifis haasoo isaa gad dhiheesseefiitu ture. Haasoo isaa keessatti dhugumatti gartee dursoo wanni inni irraa eegaleewu walgahii teenya tana addunyaa guutuutu nu daawwachaa jira jeen. Dursoo jeen nutii fi isin yoo waliin hojjenne yoo karaa gaarii irratti gartee wal cinaa dhaabbanne qofa nageenyi bu'uu danda'a akkasumas addunyaalleen irraa asirraa gartee faayidaa argachuu dandeessiidha. Garuu jee biitii teessan kufaa jirtii jeen. Ameerikaan impaayera du'aa jiru. Nuti immoo impaayera ammaan tana ol ka'aa jiru. Bikki nuti jirru bikka gartee karaa qaxxaamuraati jirraa jeen. Tanarratti dubbii takka malee odoo gartee nu dura hin dhaabbanne nu wajjin akka nuti gartee karaa kana gaggeessinutti nu wajjin tarkaanfachuutu isiniifillee irra wayyaadha jeen. Amma dura takkaa prezidantiin biyya Chaayinaadhaa akkana je'ee hin beeku. Inumaatu warreen gartee yeroo dheertuudhaaf China relationshipii Ameerikaatii fi Chaayinaadhaa kana jala deemanii hordofan akka jechaa jiranitti prezidantiin Chaayinaadhaa dadhabina Ameerikaadhaa laaluu keessa bira dabree inumaatu iftuulummaatu itti dhaga'amee jechaa jira. Ogguunni Ameerikaadhaan akkana jiru. Konfidensii addaa uummateeti akkana jechaa jira. Kanarratti wanni inni jechaa jiruuf Ameerikaan lola Iraan kanarratti haalaan waan qaanyoyteefi. Warreen gartee arraantan akka nasiibaa dhuftan gaa kan yeroon amma dura gartee waan kana isinii himaa ture quban qabne ani maaliin isinii jechaa ture. Prezidantiin Ameerikaadhaa wanni takka gartee ta'inni haalaan itti qophaa'e keessa Paanamaa dhuunfachuu, Venezuelaa dhuunfachuu, itti aansee Kuubaa ammaan tana gartee akka hacuucanii qabanii jiran kanatti takkuubaadhaatti dhufna. Deemanii garuu immoo Iraan tana gartee diiganii akkasitti chibooda gatta'anii marii Chaayinaa hojii godhuudhaan isiniin jechaa ture. Hogguusan prezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee nama leveragii qabuu takkaa'u gartee injifannoodhaan dhufetti Xi Jinping dura taa'ee itti haasawaa jechuudha. Konfidensii addaatiin. Kana silaa ni yaadattan. Akkasumaan isin jechaa tureemi oduun uummata kale itti ni daani jechuudha. Akkasiin isin jechaa ture ni yaadattan warri mana keessa jirtan. Dubagaa akka inni barbaadutti waan Iraan hin moo'iniif jecha konfidensiin Xi Jinpingidhaa eessa jiraa silaa gartanii. Viidiyoo kana namni dandeessan dhaqaa laala. Inumaatu gartee hogguu inni waan takka takka ijuu wanta godheetiin jira. Footoolee bakka takka takkatti hirmaan kaasee. Hogguu akkanatti gartee Xi Jinpingin hogguu akkanan laalu. Gabaabinatti gartee deemii hallayyaa seenii jechuu jiraan. Bikkaan si barbaadu, bikkaan gartee itti si barbaadu sanittiin si qabee jiraa jechuu jiraan. Hacuucamtanii jirtaniidhaan.
waan sablaan dalagne beeka. Ana guno kana isiniin jiru gara lachuutu laaleetiin isinii mujjiru. Okay? Gattaanii hogguu dhugaa walitti himan. Shijeebiin odoo humaata kalleen dhooysini. Okay? Inumaatu gartee jechoota inni itti fayyadame ila arraan tana miidiyaaleen hundinuu sanirraa haasawaa jiran. Miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa waan inni yeroo tana ji'een Ameerikaadhaan. Tirampii waan inni ji'een. Okay? Kufinsa mootummaa teessanii kufinsa impaayera keessaniitii fi ol ka'iinsa impaayera keenyaa kana waa takkallee godhuu hin dandeessanii jeen. If duuba deebisuu hin dandeessanii jeen. Carraan isin qabdan tokkichi waan nuti goonu nu jala deemuu qofaa jeen. Okay? Keessaafuu waa'ee Taiwan gubbaarratti. Okay? Waan Taiwanitti waa'ee Taiwan irratti yoo isin Taiwan irraa hin fagaanne waan Taiwan irraa gartee guutumatti yoo hin fagaanne nuti wal loluudhaaf teenya inumaatu lolaa ba'uudhaaf ta'a jeen. Okay? Prezidaantiin Chaayinaadhaa nama fedhe dura taa'ee nuti gartee yoo isin waan akkanaa gootan lolatti gartee wali bar diplomaasii qasin jiru beekaa wanni kanaa kun. Kuni bikka gartee arraan tana Chaayinaan jirturraa haasawaa jira. Bikka arraan tana Ameerikaan jirturraa haasawaa jira. Lolatti waliin achi garagalee teenyaa gunni joon. Okay? Haala isin himaatiin ture yeroo miidiyaaleen gartee Tirampiin waa'ee Taiwan akkam jetta. Kana jaanii hogguu gaafatan. Jecha tokkoon dubbanne waa'ee Taiwan irraa. Okay? Garuuga laala Prezidaantiin Ameerikaadhaa oduun tuni reefuun tana baate. Asirratti yoo laaltan reefuun tana gadhiifamte tuni Aljaziiraa gubbaarratti jechuudha. Prezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana Taiwan sodaachisaa jire mataa isaatiifuu Taiwanin adaba godhadhaatii taa'anii jechaa jiran. Okay? Prezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana Taiwanin biyya teenya kophaa baafanna biyya kophaa jaarranne jettanii dubbachuu sanirraa suuta ja'aadhaa jechuu jiran. Inumaatu gartee inni mataa isaatu gartee nuti isin garagallee jechuu jiraan jechuu. Laal. Ifaami wani isin himaa jiru kun. Warreen gartee durarratti laal dubbiin Taiwan tuni amma gaa akkaan ani isiniin himinitti gartee hin fudhatina. Dubbii Taiwan isin himeetiin jira. Lola dur ani marii tana duraan isin hime. Wanni gartee Ameerikaa fi Chaayinaan itti walitti dhufuudhaaf ta'an dubbii Taiwanin isiniin jee. Ammaasis Chaayinaan dubbii Taiwan nam tokkollee dhagahuu hin barbaaddu isiniin jechaa ture. Addunyaa tana guutuu nama Taiwanii wajjin daldala godhe. Nama Taiwanii wajjin wanta kuume Chaayinaan akka diinaatti ilaalti. Okay? Qabxiin Chaayinaatti jabduudhaa tanaan isiniin jee. Qabxiin biraa immoo nigooshee godhuu ni danda'an. Tana hunda ilaamaan tanaa beekaa. Marii Iraan irratti hin dhufne beekaa. Dubbii Iraanitti hin deebine beekaa. Prezidaantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti miidiyaalee Ameerikaatti wajjin illee haasoo godhee ture xayyaara irratti bikka kana gizee hogguu dhaabbatu. Xayyaarri jira yeroo tanaa ammallee gartee xayyaarri jira beekaa Prezidaantiin Ameerikaadhaa edenu galgala asii galuudhaaf ta'anii. So gabaabinatti gartee Prezidaantiin Ameerikaadhaa nuti waan Iraanis Chaayinaa wajjin haasofnee turre akka nu gargaaran gaafanneeti turre. Okay? Prezidaantiin Chaayinaadhaa maal jeen waa Iraan irratti? Isin gargaarraa dhiisiiti.
deebii inni deebisee yoon hin gartee jalaa qabadhee jiraadhe isiniin garsiisa. Dhugatti bar waan ajaa'ibaati bar wanni deemaa jiru. Ni gartanii miti. Chaayinaan gabaabinatti wanni Ameerikaan barbaaddu fi wanni Chaayinaan barbaaddu Iiraan irratti illee adda adda. Kana gartee miidiyaan akka fedhetti haa isinii himu. Gabaabinatti mootummaan Chaayinaadhaa wanni jetteen Tirampiin lolli isin Iiraanii hojii godhaa jirtan kun asitti dhaabbachuu qabaa jechuu jirtiin. Ittiin fufsiinaadhaa hulii booda isiniif gayaa dhaabaadhaa jechuu jirtiin lola. Isinii galee miti. Akkana jechuun akka pirezidantiin Ameerikaadhaa gartee Xi Jinpingiin nuti meeshaa waraanaa Iiraaniif hin erginu je'eeti nuu himee. Iiraan irratti isin gargaarra je'eeti nuu himaa ture. Je'eeti dubbachaa ture. Wanni immoo karaa mootummaa Chaayinaatiin gabbahaa jiru akka jettutti mootummaan Chaayinaadhaa lola kana dhaabuudhaaf waan dandeenyu gama duubaatiin ni goonaa jechaa jiran. Garuu Iiraan nutti jabduudha yaani itti himaniiti jiran. Inumaatu Xi Jinpingiin afaaniin jeen Iiraan daldalaanis nutti jabduudha akkasumas hariiroo addaati qabnaa which means special relationship dha qabnaa jeen Iiraanii wajjin. Okay? Gabaabinatti wanni jechaa jiruun baakaaf jechuun jiraan jechuudha. Lola Iiraan kana dhaabaatii if duuba deebi'aa dhiisaadhaa jechuun jiraan afaan qulqulluutti. Isinii galtee? Miidiyaaleen akka BBC faan gartee akka tana beekaatiin fidee sirra kaa'e. Miidiyaaleen akka BBC faan gartee Tirampii fi Xi Jinpingiin walgahii milkanooyituu takkaa gartee tan milkiidhaa xumuranii jiranii. Garuu jaan diilii takkallee'uu tan isaan gartee nutti himan hin jirtu jechaa jiran. Afaan lama dubbachaa jiranii beekaa. Dhugaa walgahiin isaan godhan san walgahiidha walgahii turte. Ammoo akka gartee duraan miidiyaaleen Ameerikaatiif miidiyaaleen addunyaadhaa ol kaasaatti turan san ani isinii miti guyyaa arbaadhaa ni yaadattanii yogguu gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa karaa Chaayinaadhaa deemu. Walgahiin tuni high stakeidha walgahii gartee olaantuu walgahii ajaa'ibaati yaanii namayyuu ol kaasaa turaniin isiniin jee. Okay? Eega gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa Chaayinaadhaa dhiyaate booda walgahii tana xiqqeessaa turaniin isiniin jee gaddeebisaniiti jiran. Akka duraan gartee isaan ol kaasan san odoon taane wanni gartee Chaayinaan deebisaafii jirtu. Ajendaan Chaayinaan irraa dubbachuu barbaaduu fi wanni isaan qopheessan waan Ameerikaan hin barbaanne waan taateef jecha walgahii tana xiqqoo gartee irraa xiqqeessaati turaniin isiniin jee. Kunoo gaa ammaan tana akkuma gartanitti gartee diiliin isaa waliin godhanuu hin jiruu jechaa jiran. Wanni itti walii galan jechuun wanni silaa Ameerikaan barbaaddu jechuu isaaniiti. Tan gartee Chaayinaanis hayyee tana isin hojii hojjannate isin jetteen. Maal irratti? Waan international irratti. Okay? International relation irratti jechuudha. Keessaafuu lola kanarratti lola Iiraan irratti akkasumasan waan ikoonoomii irratti akkasumasan albudaalee adda addaa tan gartee kaampaanoonni Ameerikaadhaa barbaadu irratti. Okay? Teerifii sanirrattuu walii hin galle. Teerifii gartee walirra kakkaayaa turan. Taamata dabreetii fi ilaamaan tanaa deemaa jirtu. Tanarrattuu walii hin galle jechuudha. Garuu waan takka gartee tan Chaayinaan amma fakkeenyaaf nuti xayyaara Ameerikaadhaa kan Booyingi firii 200 isinirraa ni binnaa jaaniin. Firii 200. Okay? Takkaa'u firii 200 isinirraa bituudhaaf qophiidhaa jaaniin. Yoom ammaa miti beeka.
amata sadi booda Boeingin amma kaampaaniin akka jiruttu ifiifuu akka jaanitti gartee xayyaara 700 ol xayyaara 7,000 kan gana produce godhu gartee kan gana oomishu eeggachaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. So samboode jechuun kan gartee Chaayinaan barbaaddu kanaas kan dhiheessaniif. Yoo gartee xayyaarri 200 kuni akka barbaadanitti as bahu taate hojiirra oolu taate itti aansinee 750 bitannaa jechaa jiraniin. Kun egaa afaaniin jechuun jiran malee waraqaarra waan jiruu miti. Waan itti waliin mallatteessanii miti. Isin galtee warreen mana keessa jirtan cal jettanii gaana dhageeffachuu qofa odoon taane harka keessaniinis taap godhaa, copy link godhaa, share walii godhaadha. Dhugatti warreen oduulee tanaa karaa YouTube'dhaatiinis arkachuu barbaadan egaa asirraa xumurre booda achirratti isiniif maxxansinaa yeroo feetan dheeyxanii daawwachuu ni dandeessanii dhageeffachuu ni dandeessanii waliif daddabarsaa obboleeyyan keessan kabiraatis saayibootan keessanis akka dhufanii subscribe godhan itti hima. Chaanaalli kun keenya eegi jettan egaa itti himaadha babal'isaadha guutumatti gartee akka chaanaalaa keessan ta'e isinis gartee cinaa dhaabbachuu qabdanii jennee isin yaadachiisuudhaaf. Dubaga waan takka gartee tan haalaan nama qaanyeessituus isiniin garsiisa. Yeroo galgala gartee hogguu hiraata nyaatan pirezidaantiin Ameerikaatii fi pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa teebila tokkorra gartee wal cinaa taa'aa jiran. Kuma gartan kanatti Trump asiin ta'a, pirezidaantiin Chaayinaadhaa asiin taa'eeti amma ka'ee gartee taraasaati deemee haasawa xiqqaa tokko gartee hiraata irratti godhuudhaaf deema. Hogguu gartee Xi Jinpingin karaa isteejiidhaa ol bahuudhaaf deemaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa pirootokoolii cabsee beeka. Qaanyii ajaa'ibaa waan inni godhaa ture laala. Nootii Xi Jinping. Bika gartee Xi Jinpingin nootitti daftara gartee inni nootitti qabatu jechuu. San banee ilaalu jira. Miidiyaan bar yeroo tana keessatti waa takka jalaa bahuu hin dandeessu beeka. Kaameraan bika hunda dhaabbata. Keessaafuu gartee walgahii akkana tana. Lala malan Marco Rubio akka itti ilaalu laala. Ije inni itti ilaalaa jiru laala waan Trump godhaa jiru waan. Namtichi gaa ministeerri hajaalaa kan gartee Chaayinaan maqaa isaa jijjiirtee biyya neeyte isinii himee miti san laala. Viidiyoo ana barbaada laala sooshaal miidiyaa irra ni gartanii bar waan ajaa'ibaati bar. Akka heeraatti kan pirezidaantii biyya takkaa dhiisaati. Warra gartee teebila irra hojii taa'u jirtu bikka feetee yoo dheeyxee bantee ilaaltu hin dubbistu waan namni gartee nootii achi cinaa kaayyatee jiru jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa akkanatti gartee kun qabamee salphachaa jira isiniin jechuudhaaf obboleeyyan. Duuba oduu teenyatti fufuudhaan harka keessan gaataaf godhuun dhiisinaadha. Akkumaan isiniin jetti dhugatti gartee lakki tuni barra waan ajaa'ibaati beeka personal security irraa adda laal namni tokko hammam takka gartee hammam takka hoggaa gartee sirratti advaanteejii qabu wanni kanaatu nuu gayaadha. Nama tokko irratti advaanteejii qabdu wanni gartee ati maal godhu jira maal achi qabate maal jettee jala deemtee gartee jala basaastuuf takka illee nu hin jiru beeytanii. Garuu immoo hammam takka gartee jijjiirama uumamee jiru. Viidiyoon isiniin jeessan laala sagalee Trump achirrattuu isiniif galte hammam takka gartee akka
nama kadhachu jiru amma nama dadhabbii qabu nama gartee bikka silaa fi isaatiif hin barbaanne yeroo biraa isa kan waa hunda dura gartee ol je'ee akkasitti akka barbaadutti namarra dhaadachaa haasa'u. Biyyoottan Yurooppii kana ni gartanii miti liidaroota Yurooppii kana yeroo fedhetti akka arrabsu. Hogguu isaan isa bira dhufanii fi hogguu gartee White House dhufanii takka gartee hogguu Yurooppii dhaqee akka dhaqee isaan kana hunda arrabsu noo beektanii miti. Kun hundinuu jijjiirama haala yeroodhaatu kan hunda qaba. Dubagaa itti fuunnaa oduu teenya akkuma garteen duuba gartan kanatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa eegee gartee Trump Xi Jinpingiin Ameerikaan kufaa jirti nuti immoo ol ka'aa jirra je'ee gartee haasoo sanirratti haasawe egaa haasoo hiraata irratti qalee yeroo kanaa haasawe hiraata san booda pirezidaantiin Ameerikaadhaa kunoo barruu dheertuu tana gartee takkaa kanatti barruu dheertuu hin barreessu yeroo hedduudha barruu gaggabaabduma takka barreessa barruu dheertuu tana gartee barreesseeti akkaawuntii isaa irratti maxxansee ture akka gartee inni jechaa jirutti pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa yeroo Ameerikaan kufaa jirti jedhu takkaa gartee humniti Ameerikaa ta'ammanta kufaa jirti ta'e inni jiru tuni Ameerikaa gaafa Baayiden aangoorra ture Ameerikaa ammaan tanaa miti Ameerikaan ammaan tanaa eviifu gartee golden age keessa jirti jeeti gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaada pirezidaantii Chaayinaadhaa dubbachaa ture san akka gartee fi barbaadutti sirreessee akkaawuntii isaa gubbaa irratti maxxansee jechuudha. Namni hedduun gartee sa pirezidaantiin Ameerikaadhaa waanuma nuti dhagayaa jirru kana dhagayaa ture moo waan biraati akkamitti gartee waan inni haasawaa ture san Xi Jinping Ameerikaa duraanii hin jenne Ameerikaa ammaatirraa haasa'u jira si duratti jechaa jira ati gartee jecha san yeroo sanitti gartee deebii odoon godhin akkamitti gartee akkana jechaa takkaa'u gartee nuti jecha san gartee egaa sirraan fudhannullee hogguu gartee haasoo san booda jechuun numa danda'ama ture. Okay? Akkasitti egaa achi booda gartee waliin deemanii hogguu gartee dhumarratti egaa walgahii isaanii dhumarratti bikka gartee magaalaa Forbidden City jaanitti egaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti isaa fi Xi Jinping bikka ililliilee gartee adda addaa jirtu geessee achitti Trump gartee gagarsiisaati ture. Yeroo tanallee gartee pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa haalaani Trumpitti dhaadate. Akka malee gartee. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa dhugumatti bikki tuni egaa hogguu gartee pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa kunoo bikki tuni nutti akka malee jabduudha nama hedduu asin finnuu je'eeniiti gartee itti himaa ture. Hogguu kana Trump gartee mee gaaffiin pirezidaantii gaafadhaati. Bikka kana pirezidaantoota addunyaadhaa piraayim ministeerota warra akkanaa gartee ka bikka kana gartee yeroo hedduutti afeertan ni jiraa hiijee gaafate. Sini galtee deebiin isaa gabaabinatti maal turte? Bikka kana yeroo hedduu nama pirezidaantootaa fi piraayim ministeerota hedduu asitti afeerruu jeen garuu jeen pirezidaantiin biyya Raashaadhaa bikka kana hogguu hedduudha dhufee daawwatee jiraa jeen. Namni dhugumatti gartee hogguu si dhaadatu xiqqoo silaa si dhaadate it's okay you know like dila kana gartee if bahee namni cinaan gartee of tuulummaa jaane of tuulummaallee odoon taane immoo hammam takka gartee Trump duraan ani bikka silaa gartee Xi Jinping nam tokkoon geessine na geesse jechuu barbaadeeti. Kasi galtee bikka inni nam tokkollee itti na afeeree jechuu barbaadeeti. Garuu dhugaa pirezidaantoota gartee adda addaa hin geessinu fi piraayim ministeerota gartee biyya hedduudhaa asin finnu jeen. Pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa garuu immoo hogguu hedduudhaa as dhufe. Tunuu silaa gahaadha beeka. Namni silaa achuma dhiisuu irra ture laal.
mee maaliif gaafatta gaafii akkasiisan ifi tuttuqe beek ifi tuttuqe silaa gartee naafeeruu keetiif hedduu gaariidha jetteeti gartee afeerraa isaa fudhattee bikka sanitti gammaddee akkasitti achirraa deemta malee bikka kanatti gartee amma dura nama hedduu afeertee jirtaayii guyyaa gaafatu sila yaada bareedaadha beeka gaafachuun pirezidantii Ameerikaatiis you know Xi Jinpingin nama safaataadhaan seenaa nama duraas gartee waan adda adda ta'e inni godheen arkee ture keessaafuu pirezidaantoota addunyaa kanaa piraayim ministeerota Xi Jinpingin amas beeka afaan nama Ameerikaa keessatti barnoota baratee ture as gartee amata tokko amata lamallee asit baratee jira isteeta Ayiwaa kana ture asitti gartee bara 80 keessa afaan faranjiidhaa qacollo beeka ni haasawaas saniifuu yoo barbaachisaa ta'e afaan faranjiitiin sitti haasawu garuu gaawwan officially gartee official meeting irra waan jiruuf jecha walgahii gartee mootummaa irra waan jiruuf jecha afaan biyya isaaniitiin haasawu malee afaan faranjiitiin waa takka illee isin dabartu tana beeka okay let's see Okay, tumura rati sinrain tumura. Isinit dheerattee jirti. Let's see. Daddabeetiin isirraa tumura. Obsaan eegaa harka keessaniin taaptaap godhaa waliif daddabarsaadha. Tanaatanii gidduutti. Dursoo oduun xumuraa gareeleen warra BRICS tan ja'aniin keessaafuu walgahiin ministeerotaa guyyaa arraan tanaa xumuramteeti jirti. Walgahiin tuni akkumaan kalee waa xiqqoo irraa isinii himetti hariiroo isaanii tan gartee pirezidantoonni amata dhufu asitti gartee biyya Hindii tanatti gaggeessan irratti ajendaalee adda addaa irratti marii godhaniitu turan. Tana keessatti mootummaan Iraanii fi warri United Arab Emirates wal himataniitu turan. Himannaan isaanii mootummaan United Arab Emirates akka jechaa gartee Iraan himattetti Iraan lola nurra banteeti akkasitti biyya teenya barbadeessite tanarratti gartee dhaabbanni guutuun Iraan balaaleeffachuu qabaadha. Gara kaaniin mootummaan Iraan akka jechaa turtetti guutumatti gartee warreen BRICS dursoo lola Ameerikaa fi warri Israa'el nurra banan kan itti aansuudhaan warreen biyyoottan ollaadhaatis kan gargaaran kana nuuf balaaleeffadhaadhaa ja'anii marii akka dhiyeessan isinii himaatiin ture. Dubagaa mariin isaanii tuni karaa sagaleetti gartee hogguu dhiyaatte biitii United Arab Emirates karaa sagalee takkittiidhaan akka gartee ajendaan san takkaa resolution san fuuldura hin tarkaanfanne kuffisteeti turte jechuu. Sababa sanitti gaa biyyoonni lameen haalaani quba waliin laachaa turan. Achi booda guyyaa har'aan tanaa mootummaan United Arab Emirates barruu gartee asirratti gadhiisan kanaan dhaabbata BRICSiitii fi akkasumas mootummaa Iraanis haalaan balaaleeffachuu siidhaa inumaatu gartee wanni isaan nurratti hojjetan mirga keenya dhiibuu bira dabraniiti akka nuti gartee miseensummaa keenyatti illee if duuba deebinu akkasumatti rakkoolee adda addaa tan biyya teenyarra mootummaan Iraan tuni gaggeessaa turte tuni nam tokko biratti illee fudhatama akka hin qabne ja'aniiti qabxiilee adda addaa gartee haasanii ibsana duuba gartan kanaan maxxansanii jiranii jechuudha. Kumaan gaa isinii himaa turetti dubbiin isaanii tuni gartee ifatti naannoo san qofa odoo hin taane karaa resolutionii warra United Nationiitiinis akkasumatti gartee gareeleen adda addaa irratti hojjechaa jiranii garuu fuuldura tarkaanfachaa fi hin jirtu. Duuba gaa ministeerri hajaalaa biyya Iraan gara isaatiin yaa'ii tanaa fi guutumatti haalata rakkoon ammaan tana Iraanii fi naannoon san keessa jirtu Hormuz illee itti de'ee miidiyaa wajjin gaaffii fi deebii godheeti ture. Gaaffii fi deebii isaa san gubbaa irratti arrallee irra deebi'ee nuufi warri Ameerikaadha waa'ee niwukilaraa irratti humaa takkallee walii hin gallee jechaa jira. Akkasuma sanitti dhaabbatoonni akka BRICS fi warri United Nationitis
mirga keenya irratti nu cinaa dhaabbachuudha qabanii jeesan dhiheesseeti jira. Itti aansuudhaan biyyoottan akka Raashaatii fi Chaayinaadha tan lola kanarratti akka malee nu cinaa dhaabbatan. Inumaatu lola kana qofallee odoon taane jarreen kuni warra nu wajjin hariiroo qabanii. Inumaatu gartee nu cinaa dhaabbachuu isaanii ummanni Iiraan ammallee haalaan isaan galatoonfatanii jedhee dubbatee jira. Itti aansuudhaan biyya Hindiitis akkuma yaadatanitti dooniileen isaanii takka takkalleen dabraa fi hin jirtu. Waa'ee biyya Hindii tanas laalchisee biyyi Hindiitis nu wajjin hariiroo gaariidha qabdi. Akkasumatti gartee gaasni isaaniitis akka dabruufii fi rakkoo takkallee akka isaan hin qunnamne tanarrattillee marii gaggeessineeti jirra jedhee dubbateeti ture. Garuu jee deebi'ee biyyi akka gartee United Arab Emirateedha. Nu dhiiftee biyya Israa'el wajjin hariiroo uummattee kan Israa'el isaan kana eeydu, Ameerikaan isaan kana eeydu itti fakkaattee kan gartee lola kana keessattuu Ameerikaan ifeeguu dhiisii horii isiituu kan gartee jiddu galeessa bahaa keessa jiru kana eeguu hin dandahin akkamitti isaan eeydii tana gartee gaaffii deebisuutu irra jira. Garuu je nuti warra gartee ifii isaaniitiin Israa'elitti idamuu barbaadan akka diinaatti ilaallaa yaada jiru dubbachaa ture isiniin jechuudha. Fi egaa obboleeyyan keenya oduun teenya tan arraan tanaa tana fakkaatti. Warreen gartee dhugatti teessanii gartee oduu sana daawwachaa jirtan dhageeffachaa jirtan hundi keessanuu galatooma isiniin jenna. Akkanumatti gaa yeroo biraatis karaa adda addaatiin dhageeffadhaa waliifillee daddabarsaadhaa. Chaanala kana bira dhaabbachuutu gartee isin hundaafuu gaariidhaa. Maalii fi chaanalli kun keenya yoo jettan oduun akkanaa tuni gartee nuuf jiraachuu qabdi afaan Oromootiin. Inumaatu gaa miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaatilleen akkanatti nuun dhiyeessu warri jettan membarii taadhaa subscribe godhaa karaa Facebookiitiin karaa TikTokiitiinis karaa YouTubeitiinis guutumatti waliifillee daddabarsaadhaa. Yeroo yoo arganne booda gartee walitti deebinaa oduulee tanaa fi akkasumas oduulee haaree jiraattu fuffunaannee isiniif deebina isiniin jenna. Guutumatti gartee odoon nageetti isiniin jenne latsi warreen nama hedduutu gartee mana keessa harka baasaa jira. Akkamii warri mana keessa jirtan gaaffii qabdammoo yaada qabdammoo akkamii dubbiin tun? Galatooma hundi keessanuu gaaffii qabdammoo yaada qabda warri gartee mana keessa jirtan addanuu baasaame. Leenco akkasiimi dadhabanii jiraniin cinaan isaanii bar dadhabanii jiranii.